ها Dhiyoo kana deddeemuu baay'istee jirtaa weessa jirtare? jaartii sadaffaa barbaadu jiru. Hayyisiin gaariin lameen inni siif keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota aanee jaalalaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'uun isiniin jahaa kanneen amantaa kiristaanaa, amantaa musliimaa, amantaa waaqeffataa taatan hundi hasanuu ashama harka fuune akkami oromooti jedha qaali. Akkasumatti gaaraan tana maal qabattee dhufteechuun keessan hin ooluu har'aan tana qophii ajaa'ibaa takka isiniif qabadhe dhufe hamma dhuma qophii jetti nafaana turaadhaa warreen chaanala kana subscribe godhin subscribe godhuu hin dagatinaadha. Akkasumatti gaa baasawwee dhangadda akkuma dooratti gartan beessa. Akkuma gartan Fatiyaan Bahar Faawoo tumetti Faawoo tumee ifirraa ari'ee maaliif ifirraa ariitaa wanni ishii tumtee ifirraa ariiteef ala buluu adeemtaa eessa bultee jetteet wanniin Fatiyaan gaafatteerti dubbatteerti. Akkasumatti gaa yoo jaartii moggaa buluu barbaaddee ijoollee ija maaliif mana turaatti qolloftee adeemtaa jetteet dubbattee jira. Baasawwee sanarratti Fatiyaan wanneen ilillii yoo maal jetterraan tana akkuma ililliin akkuma Fatiyaan gaafate sanitti ishilleen gabbaatee bilbiltee gaafattee jechuudha. Bilbiltee akkuma Fatiyaan dubbate sanitti ililliinis gabbaatee gaafatu jirti jechuudha. Maaliif jira keenya eessa bulee khalaas yaadayyuu jaartii biraa fuudhemuu akkamii khalaas baara jaartii biraa fuudhee jira jechuudha. Jaartii sadaffaa mee karaa ililliitiin isin dabarsa hamma dhuma qophiitti jetti nafaana turaadhaan isin jaame. Bahar tokkoffaa ani eessa bulee yaadana taate haa gadda. Eessa bulee hojii tokko dura. Eessa bulee bakka bulee hin beekne daawwattoota kiyya. Fatiyaan akka haasoo itteetti qeeffadheen galu jira. Mana duriin qabu san keessaa bihee dalagaa biyya seenadhee ta'ee dalagoo jechuudha isinii galee. Keenya maal jettan bakka sanatti eessa bulee bakka bulee nuu beekaa baar atis heerumte taanaan jaarsa keetii gaafadhoo jechuudha. Wanni hawaasa ol baatee cinqituu hin qabdu. Halaas yibbee jira dhiisi bara. Baara firaa dhiisa halaas namni jira. Dhugaa rabbii. Bakka inni bulee fi bakka inni oole nuti hin beeknu dhaggeeffattoonni hordoftoonni hin beekan. Kan beeku sumaa jechuudha. Sumaa quba qabaa bakka inni oole fi bakka inni bulee jiru jechuudha. Amma intan dubbiin ilillii harkaa akkana gara galuu jirti jechuudha. Wallaahi mee xiqqoo shammas mugatan numa eenyame akka isheen taatu booda. Wallaahi. Kanaafuu mee haasaa ishee kana irraa kana keessatti waa hedduu dubbattee jara keenya asumaan warreen daawwataa jirtan kun akka dhumatti viidiyoo kana wajjin haa daawwannu. Isaan mana qabaadde daawwattoota kiyya isaa mana kiyya san bulee hin jaanillee. Amma mana kiyya san bulee hin jaan. Ammoo hoo eessa bulee? Eessa bakka itti inni bulu jiru? Bakka itti inni ala biyya bulu san eessa? Naaf hin galle jechuudha. Isinii galee na yaachise jechuudha. Yoon maaf akkana jee gaafadha. Keenya bakka kanatti maal seetan mana duraan qabu gareeffadhee kan ifirraa bakka dalagaa deeme dalagatu jiraatti. Eessa buleera? Bakka inni bule nuu beekan illee. Ammas deebitee Fatiyaan eeda maal jette jira keenya. Viidiyoo ishii Fatiyaan maal jettee dubbattee mana baga kireessitee fi manallee kireessitee fi dhageetiin jira. Baganarraa hobatti baafteetti. Haa ammas deebitee mana akka kireesseef ililliin Fatiyaan dhaggeessaa jirti. Ilillii yoo maali wanni ishiin ammaan tana haasoo jirtu kun mana hin qabu. Mana duraan qabu kada fadheen deemee eessa bulee mana kan ishee akhiraa yoo kan ishee akhiraa yoo
Ajaa'iba! Kophaatti hin gaafadha jee hin gaafadha kophaatti isinuma duratti hin gaafadha jedheen dhaqee amma hara dabulee baay'ee maal hin jaan eessa bultee bakka bulte sanatti hin jaane qo'e. Eessa gaafadha maal kana qabu? Guyyuu guddaa waldaa isaa ta'an. Okay. Maal kophaatti maan gaafanne yaadne? Weensi dhaamami. Waan gaafatu adeemtu kana maaliif kophaatti hin gaafanne? Jaarsaan keenya jaarsa tokko bultii namaa takka erganii haa wal godhatanitti namni siin bulchu waan gaafachuu barbaaddu kophaa hangatti gaafadhu. Wallaahi way bakka oolee fi bakka bulee fi bakka maal jiruu fi eessa irraa san tana kophaatti gaafadhu san kophaa hangatti wal gaafadhaa malee ol baatanii hin godhin. Duraan ijjine jaarsaan maal dhiisi jenne si kadhanne dadhabne ammallee diddee deemtee akkatti ittiin haada mormatti kaa'u jirtaa jechuudha. Akkatti laa haanni sitti seenee jira. Akka fanneefoo malee wanta akkasii namni. Hayyee ijoolleen na fayya qabani. Fayya qabani. Bira jirta? Dubbisuun fata. Mana hin jiru. Eessa jirta? Dhiyoo tana mana deddeemuu baay'istee jirtaa? Dhiyoo tana deddeemuu baay'istee jirtaa eessa jirta ree? Jaartii sadaffaan barbaadu jiru. Jaartii sadaffaan barbaadu jiru. Ammallee moo sadaffaa? Ammallee jaartii sadaffaa feeta? Hanjaba jirta mammaati dhugaa keeti baal? Dhugaa kayya. Tanaan jaachuudhaan nuti ililliin amman tana harkuma isheetiin haada iftiqaa jirti. Haguun siin jiru laala haasaa irraa kana keessatti haqni nu tura malee ni baadde Oromoon. Kanaafuu hojjan tana amma haqni fatihaadha bahu jira. Uummanni duruu afaan wal masuu jalqabe jechuudha. Osoo wal bira hin geenye. Amma duruu afaan wal masuu jalqaban booda haa beekame akkam wal godhamme adeemsa keessa. Mee ammas boroo fi iftaan laala. Amma haasaa isaanii haasummaa addaatiin gabbaanii jechuudha. Ililliinis haasummaa addaatiin gabbaati. Gabbaatee nu cinqin illiiti. Nu cinqin. Cinqii ta'e dhabannee jira khalaas. Wallaahi. Yoo asiin ana dhageeffatu taate na dhageessu taate cinqii kan ta'e dhabannee biliis nurraa mana galii. Taayi. Yookaan maraattuu fi abbaatu hidhataa namni ishiidhaa hojjetan qabadhaa hidhadhaa. Barmataan nu oogwee hayi bahar eessa badee eessa bulee eessa ooltee isin turtiin gabbee gaafadhaa minaan minii cinqitan hunda illumaa deemanii jechuudha. Nama. Shingoo. Maala tu maan zarreen dubbeen hage'a. Hayyasii gaadeen lameenuu siif geenya. Hanga dubbiin tun nama gubduu hanga gartoo isa ga'a. Hayyee sadaffaa miti kudha sadaffaa fuudheeti. Halkatti eessa bulteeti? Halkatti eessa bulteeti? Maal? Bakka bultee baruu fadare? Maal goota bakka hin bulleessa? Ijoollee kophaa dhiistee osoo haati ilmaanii ilmaan keessa hin jiru. Hanya marsitan bahar eessa bultee jirti garuu gaa bakka bulee fi bakka rabbii beekaa jechuudha. Maaliif isaayyuu quba qabaatu baatanis nuti hin beeknu. Ana mataan gatti bakka inni oolee fi bakkan har'a oolee fi bakkan har'a tana amma jiru malee eenyunuu bakka hin jiru. Bakka waliin beeku jechuudha. Amma isin warreen daawwataa jirtan bakka an oole beektanii hin beektan dhugumsanii maa. Har'aan ta'ee kaameeraa duratti arguu jirtan malee wanni an keessa jiruu fi wanni an itti oole hin beektan. Haa bakka inni itti oole kanaa fi bakka inni oole kana nu isintu beekaa fi yaa dhaggeeffattoota. Gati gaddeebitee nu gaafatu amma bara gaafatu hin jirtu gaafatu bara gaafataa hin jirtu isin. Jechi ishiidhaa waan ishiin akkanatti gaafatteef jecha fatiyaan eeda baara eessa dullitiyya ishiin
dhiphataan dhimma ijoollee isheetiif ijoollee xiyyaa akkamitti kophaa dhiiftee na biraa deemtaa halkan yoo bakka biraa bultes yookaan natti himtu yookaan namatti himtu ijoollee kophaa manatti dhiiftee deemti jettee jechuudha Fatiyaan. Ishilleen seera dhaabbatteeti akka bahar isii biran bulii yookaan quban qabee tokko taatee gabbaatee maarree. Walitti dhiiftee maaliif haala bulta? Jaartii dhoo isaatiin qaba san biraan bulti. Akkam jaartii dhoo isaa? Saniin dirreen baatiin dhimma dura fuudhee rakkaa jira san biraan bulti. Dureen jaartii dhoo isaatiin qabettee maan himirree? Waliin. Bahar kan jamatti jiru dhugaa dubbadhu jaartii dhoo isaa qabaattu jaartii ijoollee fi jaartii hamtuu rafaddiidha. Ana maal dingee ganaan beeka. Maaliif naan hin geenye jaartii fi. Jira keenya waan akkanaa jiraachuudha maaliif beektan iddoo kana shargoodha wal biraan gaadha. Kanaafuu yaa uummata yaa jira keenya goowwamina goowwaan ta'ina dubbiin isin garuu qabdi. Nuti warreen agarra dura nama arrabsaa ta'es arraba keessan qusadhaa wanni isin jaa jiru tanaa jechuudha. Booda ififuu dubbiin wal keessa deebitee akkaan wal qabdee waliin dhaabatu jirtu jechuudha. Kanaafuu jecha nama arrabsu jinni waan nu naquu hin qabnu jechuudha. Walumaan jechuudha nuti kan nyaa'u. Abbaan sitii jiru sitii jira halaas. Ni gorsina hajide itti dhiibna ammoo seera Oromoo cabsee karaa keenya tarkaanfatee ifirraa arrabsina akka inni beekutti ifirraa hin dhowwudha. Isaan waan hin ta'in dhimma bultii namaa keessa waan arrabaa nu naqe hin qabu jechuudha. Maaliif waan takka yoo achi ilaaltee garte wanni kun sirrii miti adda godhattee irraa dhowwuu qabda. Yoo inni immoo wanni sun ittuma dhiifta rabbiin haqa ni baasaa jechuudha. Inni ammaan tana uummanni walafaan deebiiniiti akkana wal qabu jiran harkaan. Ililli lubbuun asirra baatee jirti. Ilmoo kamtu rafetти ilmaan kamtu rafettti ilmaan osoo haati keessan jirre osoo beektu ijoollee bira jirtus ariitee keessaa deemtee haala maaliif bultaa ture? Takkeen Akkanarratti illee buune. anis ni kaatis kaayyee. Kaayi tamaammu kaayi wallahi ammaan kaayi. Tamaamallee ni kaadeem kaayi. Nageetti. Inni jira keenya buloo golgonaa waliin jaadan ani buloo kan si godha atis. Nagaa itti waliin jireenya jechuudha. Takkanaatii jarjaranii nama arrabsuun waan hedduu tokko bokkotaatii jechumaaf isin ibsee maaliif nama dura arrabsan tokko booda deebanii faarsuun nama dhiba. Jechumaaf hordoftoota fi dhaggeeffattoota yoon dogoggores koomeentii irratti na barreessadha dogoggora kiyya nin sirreeffadha waan haga dhumatti na daawwattanitti itti kanaaf galatoomaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.